Tole, hamma ammaatti waan baay'ee bartanii tureen yaada. Ammas itti fufnaa. Eenyu ani yookaan immoo eenyu ati seedhu irratti hojjetaa irraa eenyummaa sadii akka qabnu, eenyummaa keenya sadan kana immoo ba'eessa goonee iddoo isaaniitti eeguun akka nurra jiru. Eenyummaa ofii gatuuni miidhaa baay'ee jireenya keenya irraan ga'a waan ta'eef akka uumamnee jirrutti eenyummaa keenya fudhannee eenyummaa keenya sana sadaniin yoo jiraanne eenyummaan keenya sun immoo tokko sadii ta'anii tokkummaa isaanii eeggatanii ga'ee hojii isaanii raawwataa yoo jiraatan biyya lafaarratti hojii guddaasaa yookaan ga'ee shoora jabaasaa qabannee darbuu akka dandeenyu walii wajjiniin haasofneerra. Itti fufnee walii wajjin haasofna jechuudha. Waa'ee hafuuraa keenya haasofneerra, hafuura jireenya keenya. Waa'ee dhanna keenya ammoo haasofneerra. Dhanni keenya kanaanii physical world tuquu akka dandeenyu sababii kanaafis as lafarraa akka jirru barrisaa immoo daangaa yookaan murtaa akka ta'e hafuurri keenya garuu kan hin murteeffamne kan hin daangeffamne infinitive being akka inni ta'e walii wajjin ilaalleerra jechuudha. Addunyaa hafuuraa sana keessaa gara addunyaa lafaa kana akka dhufne yeroo qaamaan mul'achuun keenya qaamaan jiraachuun keenya tajaajila isaa yeroo raawwatu immoo deebinee addunyaa hafuuraa sana keessatti akka deebinu amma tokko haasofneerra. Maayindiin keenya immoo isaan kana lamaan gidduu akka jiru hafuurri keenya maayindii keenya wajjin akka inni haasa'u communicate akka godhu maayindii keenya darga dhufe immoo maayindiin keenya immoo yoo keessumatti maayindii keenya iddoo lamatti ilaaluu dandeenya, consciousii fi subconsciousii. Subconsciousii keenya keessatti erga programmed ta'ee booddee immoo wallaansoo tokko malee automatically karaa dhanna keenya kanaa wanti hojjetamuun irra jiru akka hojjetamu, wanti mul'achuun irra jiru akka mul'atamu, hojiitti akka inni jijjiiramu hamma tokko kaasuu yaaleera. Ammas itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Amma immoo wanti nuyi barru waa'ee maayindii keenyaati, waa'ee sammuu keenyaati yookaan iddoo tokko tokkotti yoo ilaaltan lubbuu jedhameetu beekama kuni sammuu jennees yaaduu dandeenya. Yoon sammuu hedhees yoon lubbuu hedhees yoon yaada hedhees isaanuma kana ta'uusaa ba'eessa goonee beekna jechuudha. Yaadis iddoon itti sammuu keenyatti waamamu jira. Sammuunis yeroo hennu, lubbuus yeroo hennu, yaadas yeroo hennu waan qabaannuufi isa kana ba'eessa goonee walii wajjiniin akka kanattiin akkana hubattan yeroo barru waa'ee kana walii wajjin ilaalle jechuudha. Sammuun keenya kuni isa nuyi yaannuun olitu baay'ee guddaadha. Isa nuyi yaannuun ol baay'ee guddaadha. Isa nuyi itti fayyadamneen ol baay'ee guddaadha. Hamma ammaatti bara akkas teknooloojiin guddate 21st century kana keessatti sammuun namaa reefuu percentage 10 itti gargaarama waan qabu keessa potentially sammuu namaa keessa jiru keessa reefuu harki 10 duwwaan itti gargaaramama jedhamee yaadamaa jira. Harki 90 ammayyuu ganaa waan namni itti hin gargaaramin, dhalli namaa itti hin gargaaraminidha jechuudha. Namni potentiaalii isaa guutuu, potentiaalii sammuun isaa qabu guutuu amma ammaatti gargaarame jira jedhamee yaadamaa hin jiru. Warra akka Albert Einstein fizishaaniin cimaanii amma ammaatti seenaansaa addunyaa kanarratti sadarkaa olaanaa qabatee namni jiru, riikardii fizishaanotaa qabatee kan jiru, jechoonni isaa ammayyuu vaaliyuu guddaa kan qabani, ammayyuu biyya lafaarratti dhiibbaa guddaa taphataa namni jiru Albert Einstein saayintistiin jedhamu, saayintistii beekamaan suni namni akka isaatiiyyuu amma ammaatti vaaliyuu guddaa ta'utu jiru, garuu sammuusaa keessaa wanti itti gargaarame xinnoodha jechuudha waan sana keessa galchine yoo ilaalle. Egaa teknooloojiin nuyi har'a qabnu hamma kana guddatee ammayyaa'eetu jiru biyyi lafaa kuni garuu still sammuu keenya keessaa wanti nuyi itti gargaaramne xinnoo akka ta'etu nutti agarsiisa. Kana jechuun maal jechuudha? Sammuun namaa kuni baay'ee guddaa akka ta'e, baay'ee guddaa akka ta'e. Namooti tokko tokko niiroonsiin sammuu namaa keessa jiru staarsii milki way keessa jiru wajjiniin walitti dhufaa jedhu. Egaa 100 billion niiroonsiitu sammuu namaa keessa jira jedhameetu yaadama. Staarsiin milki way keessa jiru immoo
from 200 billion to 400 billion ila jedhameetu tilmaamama. Sammuun nama urjoota jiran kanaa wajjiniin yoo walitti ilaalaman iyyuu waan xinnoo fakkaattu kana keessa hammi jiru laala hammanni ga'u lakkoobsi isaa jechuudha. Lakkoobsi niiroonsiin sammuu keenya keessa jiru. Bara 2009 immoo dubartittiin saayintistiin tokko qorannoon si akkasiin agarsiifte dookumentarii tokko akkasiin baaftetti gara 86 billion niiroonsiidha itti seen immoo 100 billion niiroonsii mitiyetti. Internetiin keenya jechooti ala kana haasa'anii saayintistoonni akkas jedhaniiru. Niiroosaayintistoonni akka kana jedhaniiru. Kan isaan haasa'an garuu 100 billion niiroonsii sammuun keenya akka inni qabutu walii wajjiniin achirraa arguu dandeenya. Lakkoofsi isaa rakkoo hin qabu. 86 billions yoo fudhattanii 100 billions yoo fudhattanii garuu baay'ee akka inni ta'e baruu dandeenya jechuudha. Niiroonsiin sammuu keenya keessa jiran tokkoon niiroonsii sanaayyuu immoo maal gochuu danda'u seedhu ammatuu qorattaniiti waan sammuu namaa gararraadha baay'ee. Kana jechuun maal jechuudha? Sammuun uumaan sii kenne kuni guddaa akka ta'e addunyaa kan akka caaltu addunyaa mataa keetiiyyuu uummattee ofii keetii keessa jiraachuu akka dandeessu. Nan uumattee waan yaaddee sammuun kee akka inni sii uumuu danda'u. Nan hojjedhattee waan yaaddee sammuun kee hojjechuudhaaf poteenshaalii akka inni qabu. Nan qabaadhattee waan yaaddee sammuun kee sii fiduu akka inni danda'u. Waanuma hin jirre kana ilaaltee wanta hin jirre jechuun wanti nuyi kana booddee uumnullee hin jiru. Wanti hundumtuu waan uumamee jirudha. Garuu bakkeetti baafna yookaan immoo waanuma uumamee jirurraatu waa uumna. Garuu namni uumaatti taanee humna uumuudhaa qaba. Akka fakkaattii isaatti akka bifa uumaatti waan uumamneef nuyi dandeettiin isaa sun nu keessa jira jechuudha. Dandeettii isaa nuu kenneera. Namooti waan dhokatee jiru tokko bakkeetti akka baasaniif yookaan waan tokko waan lama waan sadii walitti dabalanii waa tokko akka hojjetaniif waan tokko laalanii isarraa waa akka hojjetaniif dandeettiin sun nama keessa jira. Waan haaraa reveal godhuun, waan haaraa mul'isuun, waan haaraa fiduun, addunyaa wajjin wal barsiisuun, siistemii haaraa fiduun, siistemii jiru gara bifa biraatti jijjiiruun, fooyyessaa deemuun, salphisaa deemuun, mijeessaa deemuun dandeettiin isaa nama keessa jira. Garuu sammuun kee kuni yoo mana barumsaa hin naqne ta'e iyyuu, yoo kolleejjii wayii hin galle ta'e iyyuu, academic education wayii fudhattee, formal education wayii fudhattee hin qabdu yoo ta'e iyyuu, warra hin baranne ofiin jedhamu keessatti of waamta yoo ta'e iyyuu uumamumaanii sammuun uumaan kun sii kenne waan addaa waan dinqii hojjechuu danda'a. Maaliif barumsa waan jedhamu kana sammuu namaatu uume. Sammuudhuma sirra jiru kanatu barumsa uume. Karikuleemii kana kan hojjetesa, saayinsii kan hojjetesa, maatsii kan hojjetesa, fiiziksii kan hojjetesa, baayoloojii kan hojjetesa, aartii kan aartis wanta ati yaaddu kana hundumaa addunyaa irratti amma argame kana hundumaa kan fide sammuu namaati. Sammuu namaati. Sammuun namaa kun egaa hammam guddaa hammam jabaa akka inni ta'e arguu dandeenya jechuudha. Akka inni ta'e arguu dandeenya. Kanaaf ati isa uumaan sii kenne kanatti amantee sammuun kee kun akka inni hojjetuuf yoo heeyyamte kana naa fiduu danda'a sammuun koo ittee yoo amante, kana naa hojjechuu danda'a sammuun koo ittee yoo amante, kana naa gochuu danda'a sammuun koo ittee yoo amante. Sammuu kee kana 100 billion niiroonsii sammuu kee keessa jiru kana yoo hojjechiisuu feete isaan kuni hojii dinqii biyya lafaa kana jijjiiru namoota addunyaa kanarra jiran tajaajiluu danda'u waan ajaa'ibsiisaa hojjechuu danda'a. Kanaaf ammati akka of yaaddu hiyyeessa wayii miti, miskiina wayii miti ati, nama dadhabaa wayii, nama gatii hin qabne wayii, nama waa hin baafne, nama waa hojjechuu hin dandeenye, nama waa uumuu hin dandeenye wayii miti ati, hiyyeessa horii hin qabne wayii miti ati. 100 billion niiroonsii sammuu kee keessaa qabda. Sammuu kee keessaa qabda. Isaan kuni qabeenya badhaadhummaa addunyaa kanarraa jiru caalu. Wanta ati qabdu kun sammuu kee keessaa. Isa kanaani sammuu kee kana hojjechiiftee horii hamma barbaadde qabaachuu hin dandeessaati. Sammuu kee kana hojjechiiftee fayyaa guutuu qabaachuu hin dandeessaati.
sammuu kee kana hojjechiiftee nagaa guutuu isa jedhamu qabaachuu hin dandeessan. Nagaa barbaacha tarii xuuxaa jirta, nagaa barbaacha tarii naayit kilabii irraa naayit kilabiitti darbaa jirta, nagaa barbaacha tarii dhugaatiitti hidhamteerta, nagaa barbaacha garii tarii muuvii jala teesseerta, nagaa barbaacha tarii medikeeshinii garagaraa fudhataa jirta, nagaa barbaacha waan meeqaaf meeqa godhaa jirta. Waan meeqaaf meeqa godhaa jirta. Sammuuni uumamumaan sii kennee tarii waggaa ergati dhalattee sirra taa'ee jiru kuni maashiniini ati baattee deemtu kuni waan hundumaa waan siif barbaachisu hundumaa provide sii godhuu danda'a. Nagaati barbaaddu ala kanaati barbaaddu sii kennuu danda'anni nagaan keessa kee jira malee waan ati ala kanaa dhattee fiddu miti. Waan ati dhattee ala kanaa fuutee ofitti ol galchitu, waan ati dhuddu, waan ati nyaattu, waan ati uffattu, waan ati ooftu, waan ati keessa jiraattu, waan ati barattu, waan ati yaaddu, waan ati qabaattu kanaani nagaan dhufuu hin danda'u. Nagaa boora'uu jeeqamuu hin dandeenye situ ummata. Ala kanaa wanti barbaade yoo ta'e ati nagaa keessa keetti qabaatte keessa keetii nagaan ala kanatti dhangala'ee nagaa adda ta'e keessa ofii keetii jiraachuu dandeessa. Sammuun kee kuni yoo hojjechiifte wanti inni sii kennuu hin dandeenye hin jiru. Wanti inni sii kennuu hin dandeenye hin jiru. Sammuun kee kuni akkan yeroo darbe jedhee hafuura keetii fi dhandha kee gidduu waan jiruuf akkinnitti uumamesi biyyoo irraa hojjetamtee uumaan hafuura sitti baafatee biyyoonii fi hafuurri gaafa walitti dhufanitu maayindiin kun argame. Maayindiin kun argame yookaan lubbuun nuyi jennu suni argame. Kanaaf ammas lamaan isaanii kan walitti qabee gidduu taa'ee lamaan kana walitti hojjechiisaa kan jiru maayindi isa nu jennu kanaadha. Kanaaf iyyuu addunyaa hafuuraarraa waan fudhattu sana sirriitti gara qaamaatti gara dhandhaatti yoo ergite inni addunyaa haaraa sii uume addunyaa ati nagaatti gammachuutti boqonnaatti fayyaatti badhaadhummaa guutuutti keessa jiraattu sii kennuu danda'a. Kanaaf hooree sammuu kee kana hojjechiisu sirra jira. Sammuun kee kun egaa tokko isa alaa dhufu fudhatee isa sitti deebisuu danda'a. Lama immoo addunyaa hafuuraarraa isa dhufu sana sii kennuu danda'a. Ati egaa subconscious taateetu yookaan aware taatee inni kam gara subconscious keetii akka inni dhaqu kan murteessu si jechuudha. Inni kamii gara subconscious keetii akka dhaqu inni ammaa deddeebi'ee gara subconscious keetii dhaqee inni miiraan gammachuudhaan excitementiidhaan wanta sun ta'ee yeroo inni ta'u miirattamee akka qabaattu sanaan miiraan gootee gara subconsciousitti innati ergitu yookaan immoo amantiidhaan akka inni ta'u dhibbaa amantii yookaan hin ta'uutu hin taane ta'eera jettee amantiidhaan lakkooftee gara subconscious keetiitti gaafa ati ergitu subconsciousin kee waan amantiidhaan fudhate waan miiraan fudhate waan immoo amma dhaga'e sana maal godha chemical reactioniidhaanitu gara dhandha kee hundumaa dhaqeetu akka inni hojiirra oolu godha isa deebisee sii kenna jechuudha. Kanaaf ati isa inni kam akka gara subconscious keetii dhaqu situ murteessa jechuudha. Isa alaa dhufu moo isa keessa keenya yookaan immoo divine irraa isa dhufu. Divine irraa uumaan divineidha. Divine irraa isa dhufu barbaadamoo waan ala kana yaadota 60,000 isa garbageidhaan guutuu ta'e isa wantoota waa'een baafneen guutuu ta'e isa crisis baay'ee of keessaa qabu rakkina baay'ee jibba baay'ee isa of keessaa qabu sanaarni isa makamee dhufu moo isa qulqulluu divine biraa dhufu fudhachuu barbaaddaadhaati. Isatti fudhachuu barbaadde sanatu heeyyama kee malee wanti ta'u hin jiru waan ta'eef heeyyamtee jaallattee itti amantee isa tol sab conscious keetti ol galchise sanatu isattu ta'a jechuudha jireenyi kee. Isa ta'a jechuudha. Kanaaf sammuu dinqii qabda waan ta'eefati akkaataa itti yaadduuf akkaataa itti ilaaltu sana jijjiirtee kana booddee sammuu koo hojjechiiseetanii ofii kootiifis
maatii kootiifis namootan jaalladhuu fi addunyaan irra jiraadhu kanaa fi namoota har'a addunyaa irra jiraatanii fi namoota immoo kana booddee addunyaa kana irra jiraachuuf jedhan hundumaatiif bu'aa ta'een darbaa. Waan dhala namaa fayyaduun, waan dhala namaa furmaata ta'uun, waan hiika ta'uun lafa kanarra kaa'ee darbaa. Kanaafan dhufe jettee ati amantee sammuu kee kana yoo hojjechiifte waan dinqii hojjechuu dandeessa jechuudha. Waan dinqii hojjechuu dandeessa. Kanaaf sammuun ati qabdu kun guddaadha waan ta'eef, sammuun ati qabdu kun dinqiidha waan ta'eef, ani dinqiidha jettee akka ta'uuf yaadduun barbaada. Dinqiidhaan. Niiroonsii biliyoona 100 qaba'ani. Iyyeessa miti an jettee akka ta'uuf yaadduun barbaada. Nama waa uumuu danda'u yookaan immoo nama waan uumamee jirutti waa dabaluu danda'u, nama jireenya fooyyessuu danda'u, nama jireenya salphisuu danda'u, nama rakkina hiikuu danda'u, nama gaaffii deebisuu danda'u, nama qaawwaa cuqqaaluu danda'u, nama addunyaa kanaaf bu'aa buusu, nama addunyaa kanarratti gati jabeessa, nama gatii qabu, nama jijjiirama fiduu danda'uudhaan jettee akka ofii kee fudhattuun barbaada. Self confidence kee akka ol ka'u, self esteem kee, self image kee akka ol ka'u barbaada. Sammuu dinqii baatteertaati. Sammuu dinqii baatteertaati. Sammuu kee kana amma akka hojjechiifte hin beeku. Jireenya ammammaatti jiraattee isa namooti akkati jiraattuu fi barbaadan sanatu jiraatte jechuudha. Isa keessaa baanee jireenya isaa itti uumaan yookaan divine inni nu jennu suni itti nu uume sana jiraachuutu nurra jira. PowerPoint gosa nuti isin fida. How to unlock your 6 mental faculties. Sammuun keenya kuni faculty gurguddaa 6 qaba jedhameetu yaadama. Sammuun keenya kuni faculty gurguddaa 6 qaba jedhameetu yaadama. Isaan kana attamitti unlock goota. Kanoo baay'ee laakii ta'ee jira, cufamee qollofamee jira, hidhameetu jira. Kan namoota baay'ee namoota faakaaltii sammuu isaanii bananii hojjechiisantu jijjiirama guddaa addunyaa keenya irratti fide. Jaarraa 20ffaa kana keessa, jaarraa 20ffaaf jaarraa 21ffaa kana keessatti isaantu maal fide? Jijjiirama guddaa addunyaa keenya irratti fidani. Maal gochuudhaani? Potentiaalii sammuu isaanii keessa jiru unlock gochuudhaan, bananii gadhiisuudhaan, sirriitti akka inni hojjetu heeyyamuudhaan, masilii qaba waan ta'eef faakaaltiin sammuu keenyaa hundumti isaanii masalii sana immoo exersaayisii gochuudhaan jabeessanii, exersaayisii gochuudhaan cimsanii, waan hojjechuun irra jiraatanii utuun danqamin, utuun daangeffamin hojjechuu akka isaan danda'an warra godhantu addunyaa keenya kana jijjiira. Atis kana gochuu hin dandeessaa? Eeyyee hin dandeessa yoo barbaadde. Furtuunsaa harka kee keessara banuudhaaf. Furtuunsaa harka kee keessara. Iddoo biraatii nama wayii eeddamiti dhufee akka inni sii banuuf. Bantee itti gargaaramuun kan keeti. Badhaadhummaa achi keessa jiru ofii keetiis nyaattee namoota warra kaanis fis laachuudhaa fi aaboonsaa harka kee keessa jira. Jireenya kee irratti namni tokkoyyuu aaboon qabu. Kan of jijjiiruu danda'u si qofa. Jijjiiramuu barbaaddu yoo ta'es jireenya kee jijjiiramuu malee hambisuu kan danda'u si qofa. Namni nama jijjiiruu danda'u addunyaa kanarra hin jiru. Namni nama jijjiiruu danda'u addunyaa kanarra hin jiru. Sit ofii keetii itti amantee itti yaaddee sii galee beetteetu of jijjiirta. Jijjiirami immoo asii jalqaba. Amma gaa yeroo hundumaa hojiidhaan ganama kaane sa'aatii meeqa? Sa'aatii 9tti hojii galtu. Sa'aatiin bireekii keessanii beekamaadha. Sa'aatiin laanchii keessanii beekamaadha. Sa'aatii 8 achi turtan sana wanti isin hojjettan beekamaadha. Abbaan isin wajjin hojjettan beekamaadha.
maashinii isin irra hojjettan yookaan ofiisi isin keessaa hojjettan beekamaadha. Yeroo hundumaa hojiidhuma tokko deddeebitanii hojjettu ta'a. Ganama baatu galgala galtu. Ruutiinii jechuudha jireenyi. Ruutiin isumatu naanna'aa oola. Yoo hojii geeddartanis hojii masa fakkaatu geeddartu ta'a. Inni kun egaa rational mind jedhama. Rational mind. Inni kunis society biratti fudhatamaadha. Hawaasa biratti fudhatamaadha. Normal lifeidha kun. Abbaan kees, haati kees kanuma sirraa eegu. Obbolaan kees, hiriyoonni kees kanuma sirraa eegu. Manni barumsaatii keessatti barattees inni kolleejjiin yookaan yuunivarsiitiin eebbisee gadi dhiisas kanuma sirraa eega. Mootummaanis kanuma sirraa eega. Rational mind. Kaffaltiin kee beekamaadha yookaan 30 waggaatti argattaa yookaan 50 waggaatti argattaa yookaan 100 waggaatti argattaa. Jireenya keessa deddeebi'a. Haati manaa kee kanuma sirraa barbaaddi, abbaan manaa kee kanuma sirraa barbaada. Jireenya inni namoonni baay'een jedhanii waamanii isa kana jechuudha. Inni kun maa jechuudha dhiifama naa godhaa malee siistemii ofii keenya hin qopheessinii fi garbicha yookaan garbitti amanamtuu ta'anii jiraachuu jedhama. Tarii har'a garbummaan ifa ba'ee inni garba gurguranii barrisaa darbeera. Barrisaa hafeera inni amma. Haa ta'uyyuu malee garuu siistemii namooti abboonni qabeenyaa biildii godhaniif kampanii nuyi keessaa hojjennu siistemii isaan biildii godhaniif maal taane irraa garbicha yookaan garbitti amanamoo taane hojjechaa irra ta'a. Inni kun rational mindii dhaga. Albert Einstein akka kana jedhee waan bareedaa tokko lafa kaayera. Intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant has forgotten the gift. Kennaa sammuun keenya nuu kenne ilaalcha mataa keenyaa qabaachuu uumamaan isa arganne kennaa qulqulluu sana dhiifneetu rational mindii qabaachuudhaani siistemii addunyaa kanaaf garba taaneetu kennaa keenya sagaarii immoo irraanfanne yookaan daganneedha. Kennaa keenya sagaarii irraanfanne yookaan daganneedha. Kennaa qulqulluu, kennaa gaarii mudaan qabnee addunyaa kana tajaajiluu danda'u fudhatteetu gara biyya lafaa kanaa dhufteeti. Ergaa qabda waan biyya lafaa kanaaf kana biraan geessu. Kennaatu si bira jira waan addunyaa kanaaf kennitu. Dhaloota amma jiruuf dhaloota taanee dhufuudhaaf jedhuufi waan laachuuf jettu kennaa guddaa, kennaa gaariitu si bira jira. Kennaa si bira jiru sanatu irraanfattee dagatteetu siistemii addunyaa kanaafi amanamaa of gootee garbitti gaarii of gooteetu siistemii ofii keetii hin uumin tajaajilaa jirte jechuudhaati. Isa tajaajilaa jirta. Kanaafuu achi keessaa baatee jireenya isatti uumamte sana jiraachuutu sirraa eegama. Napoleon Hill nama jedhamu kitaaba isaa namni meeqa akka dubbise hin beeku. Hin dubbifne yoo taatan please kitaaba isaa bitaatii dubbisa. Think, grow rich isa jedhu. Badhaadhota Ameerikaa 500 irratti hojjete namichi kun. Gara waggaa 25 isa fudhate. Interview isaan godhe miti. Mana isaanii dhaqee bulee yeroo isaan ba'an wajjin ba'ee yeroo isaan galan wajjin galee walga'ii isaan geggeessan keessatti argame hojii isaan hojjetan hundumaa
wajjiniin taa'ee ilaalee mana keessatti yeroo galan maatii keessatti jireenya maatii isaanii ilaalee attamitti akka nyaatan, attamitti akka dhugan, attamitti akka uffatan, jireenya isaanii eetuuzii isaanii erga ilaalee booddee kan nama tokkoo, kan nama 10, kan nama 100 utuu hin taane kan badhaadhota Ameerikaa 500 erga ilaalee booddee kitaabanni barreessedha. Kitaabi sun Think and Grow Rich. Yaadiitii sooromii. Sooromii as keessaa dhufaa jechuusaati. Sooromii as keessaa dhufaa jechuusaati. Sooromii horii ammati baatteertu yookaan lakkoofsa amma akkaawuntii kee keessa jiru miti jechuusaati. Yaadaan sooroma namni jechuusaati. Isatu akka kana jedhe. An educated person is a person who has developed the faculty of their mind that they can acquire anything they want, or it is equivalent without violating the right of the others. Maal jedha namichi kuni? Beekumsa jechuuni yookaan nama barate jechuuni nama sammuusaa kana leenjisee, sammuusaa kana barsiisee, faakaaltii sammuusaa kana hojjechiisee waan isa barbaachisu, waan isa gitu kani argatee jechuudha utuu mirga warra kaanii hin tuqin yookaan hin dhiibinedha namni kun. Faakaaltii sammuu keenya hojjechiisnaani wanti nuyi addunyaa kanarraa hin arganne hin jiru. Utuu mirga namaa hin dhiibin maal jechuudha? Waa argachuudhaaf utuu nama hin arrabsin, utuu nama hin jibbin, utuu mirga namaatti hin bu'in, utuu nama hin ajjeesin, qabeenya namaa utuu hin saamin, mussinnaa utuu hin fudhatin, waan jal'aa utuu hin hojjetin, waan sirrii hin taane kan nama kan biraa utuu ofitti hin dabarsini, qulqulluu kan ta'ee kan keenya duwwaa, kan xuriin keessa hin jirre, dafqi namaa keessa kan hin jirre, kan nama kan biraa kan hin taane, ofii keenya addunyaa kanarratti waan barbaanne hamma barbaanne qabaachuu dandeenya yoo maal goone faakaaltii sammuu keenya yoo hojjechiifnedha. Nama barate jechuuni isa kanaa jedhani. Nama barate jechuuni nama digirii qabu, nama maasters digirii qabu, nama PhD qabu utuu hin taane nama faakaaltii sammuu isaatii attamittiin akka hojjetu beekee hojjechiisetu addunyaa kanarraa waan isa barbaachisu qabaata jedheetu lafa kaa'ame kun. Kanaaf firoota koo wanti uumaan sii kenne divaayinii irraa wanta argatte waan dinqiidha. Sammuu waan jedhamu niiroonsi biliyoona 100 baatee isa jirutu sirka jira. Isa hojjechiiftee addunyaa kee kana gara gaariitti ittiin jijjiiruu hin dandeessa. Kanaaf isa akkati exercise gootuun barbaada. Akkeetti akkati yaadduun barbaada. Ani hin daangeffamu, humna guddaan na keessara, dandeettii guddaan na keessara, addunyaa koo kana gara gaariitti jijjiiruu nan danda'a. Waan hamaa jiru kana geeddaree hamaa kana keessaa gaarii baasuu nan danda'a. Rakkina biyyaa hiikuu nan danda'a. Rakkina sabaa hiikuu nan danda'a. Rakkina ekonoomii hiikuu nan danda'a. Rakkina maallaqaa hiikuu nan danda'a. Rakkina fayyaa hiikuu nan danda'a. Kan koos nan hiika, kan ollaa koos nan hiika, kan saba koo nan hiika, kan biyya koo nan hiika, kan addunyaa guutummaa hiikuu nan danda'a. Ana bira furmaatatu jira. Ana bira deebiitu jira. Ana bira waan nyaatamu, waan dhugamu, waan uffatamutu jira. Ana bira waan dhala namaa tajaajilutu jira. Jireenya guddaatu, jireenya caalutu ana bira jira sababa ta'eefi ka'een hojiirra oolchaa jettee akkati yaadduni barbaada. Sakanaanitu gara barumsa sattaanutti walii wajjin